Jirra Himbusina jala. buusaan jiru. Kase. Taap iskiriin godhaa hundi keessan. Niitoorkiin qabu Mubaarak. Sinna nyaate siin jedhee sila. Tarree hojjetaan irratti meeshaan godhe. Tarree hojjetaan maqaa lama balleessee deemuufi. Obboleessa Rabbii guyyaa qiyaamaatiin si qabee himadhuu fudhu birii kee argaa. Rabbii guyyaa qiyaamaatiin si qabee dukkana qabriin si qabee birii kee fudhu. Mubee nabiloo kee mucaanii suuqii isaa irratti beeksisa hojjedha suuqiin hojjedha. Okay dhaggeeffadhu. Okay. Qoy siifan erga. Nabiloo kee wallaahi wabillaahi suuqiin inni keessa hojjetu irratti beeksisa dalaga viidiyoo. Nama mana wallaahi suuqii sana mubee waa tokko sittin. Suuqii waan tokkummaa walii hin gallu waan akkanaan. Suuqii waan biraati. Ani amma fakkeenyaaf yoo kaafteeraa tokko keessatti footoo qofa fuudhamee si kenname kaafteeraa hojii maxxansi ta'a. Bara bankee kaafteeraa. Wallaahi nama baasuuf birrii hannaa achi keessa taa'ee walitti qabaaree yookaan mucaa kaffalchiisu yookaan suuqii jaraa irratti beeksisa hojjechuu. Akka namni tokko waa irraa hin binne wallaahi wabillaahi. Inni mana kireessee kilaasii ofii galchaa jiru sun birrii hannaa wajjin nyaachuu dhiisee gabbaasuudha karaa irratti obboleessoo. Nu arrabsu seddeen itti ba'u laalla miti maal. Wallaahi billaahi. Hai. Wali laalla miti maal. Kottu Mubaarakitti dawwal hin deemini. Mubee deebi'as. Mubees deebi. Jaraan na argisiin jennaan didde. Amma kana maali? Annabiyyii wayiiti moo? Maal namaa gala? Yookiin qabamuu kon mala? Maal tas nagaa eebbo? Maalan godha mana poolisii keessa? Tokko qoy koodii barreessa. Jira alhamdulillah eenyuun. Wayye habibi natti dawwalina please du'aan keessa torban kana. Kamtu. Dhufe. Waa'ee maali? Birrii diraamaa 2,000 tafe miti? 2,500 gadi ba'een Oromoottiyya. Gadi ba'een Oromoottiyya. Oromoon akka falqoma. Gurbaan inni biyya biraan jira jedhee baabaa shikir baqashee baabaa shikir adiin kenne sun naan kennine. Ammaaliif du'eenuu gaafa dhahameenuu du'e oolee hoo Oromoon narraa kafalu. Manaan baradhaaf shir. Manaan baradhash. Kalaas bakka baudee manaan banaa qottu. Polis adaraa dhumaa keessaa adaraa. Bilbilina mubee lakkoofsan si ergeera. Mubee lakkoofsa. Mubee birrii abdii kaleessaa 2,000 galchi risiitii nu agarsiisi. Birrii waasii fudhatte sana let's go. Adaraa warri Dubaay keessa hirtan yeroodhaaf firoonni keenya siriyummaan keenya isaa turratti hin dawwalina. Please. Mubee birrii 2,000 kaleessaa 2,000 galchi kan warra abdii. Ijoollee Saawudii keessa hirtanus wal beekumsi keenya dubbisaan keenya haa turu. Ijoollee harkaan taphis kiriin godhaa maal taatan? Hin dawwalina. Lakkoofsi itti dawwalamu guutuu kan tokko maalatti fakkaata Saawudii irraa itti dawwalamna ni hafe. Dhaggeeffadhu waan asitti. Birrii 50,000 kaleessa waadaa seente obboleessoo galchi risiitii nu agarsiisa akka waadaa seenteen. Kunoo. Asilas kallattiin yoo hatti naan jechuun iftan illee waasii taatee taa'aa jettanii na wanjaltu kanan dadhabe kanaaf amma kadheen. Galchi maallaqa kaleessaa galchi kamuu bee waasii taatee. Samir koo na jalaa kaasi. Na jalaa kaasi yoo waa jiraatte habibi kenni waasuma jiraanna. An kana tas jennoomsa. Wallahi risiitiin siif fidamu bee maal ta'e warra birkaabaa risiitiin siif qoy argadheera. Argadheera qoy nama argadheera qoy argadheera mucicha yoo nan hin finne mucaan 200,000 meeqa galaafate yoon siif finne asirratti taa'ina laal mubeen taa'ii dhaggeeffadhu. Mucicha akkaawuntii isaanitti himati immoo naa olgalte. Mubaarik qalladaa jira. Amata meeqa sii boo'e maal abbaa keetii naa goote. Kakkakkakkeree yoo narraa qabaatte kottu na gaafadhu. Waa'ee nama immoo natu muka sitti cabsisittis isatti jechuudha. Inni jala deemtee afaan bantu bilookiin si godhe mana kanaa boodii ta'a. Dhaggeeffadhu. Calbii. Irkadheen ta'a. Mubeetti nu dawwali kamaan ta'a. Maal abbaa keetii narraa qabdaayyee. Na qoosaa isa kamiin miila koo fannisee qoosa. Mana gabbaa waa'ee keetii.
Hola. Arkan tapi goda guys. Tapi goda arkan tapi goda. Mal Samir mal wallahi wabillahi ijol hundi keessanu Samir Deebin kun tanan suuqinni keessa hojjetu irratti beeksisa. Tokkummaa sabrii godhi. Nan waa kabaja natti miti. Ayyee. Tole si dhagee hayyee si dhagee. Hayyee si dhagee. Yoo mirga isaati nagaatti an keessaan ba'a kala kam biraan jiru. Waa si gochuuf ammas. Samir jechuun hin deemsama waa si shantamman kaleessa. Inumaayyuu erga birrii kumni 400 tokko nyaatamuu ta'e Oromoo ana taka qaba na nyaachisaa wallaahi ana taka sinirraa qaba eenyuun caala ana nyaachisaa karaa kam inni itti nyaatamu sin nyaadha jennaan kennitamoo akkamitti kennite nyaatamaa harta namoonni nyaatamuu barbaadan fooloo na godhaa keessaan nu nyaadhu naan jedhan haala bushaklak agalatti abbaa arge nyaachifte goobsitu na nyaachisi na nyaadhaan chelbii Mucatu dawwal mucaa maallaqa namaaf itti qaabade immilike nabile oke itti dawwal erga wal gargaaruu ta'e mucaatti dawwalaan jira erga wal gargaaruu ta'e ati na gargaari ummata keenya kabajamo wal nyaataa jedhamu kana akkaataa isaa wallaale hojumaatti kennaan si nyaate moo nu nyaadhu jettanii kennitan yoo waan nu nyaadhu jettanii kennaa jiraattanii Oromoo ko maallaqa rakkataa maallaqa barbaadaan maallaqa na rakkisaa jira hojiidha please ana taka sirraa qaba Follow na goda keessan gottaati nu nyaadhu na jira na barreessa account sirri erga ana nyaacha mala baarge nyaachifto bambe ne hundi yoo nyaachifta miqenyummaa da male yoo nyaachifta rakku mali qabam astaghfirullah alazim okay guyyaan darbuu fi maaliif jettee account obboleessa keetiin natti himi account obboleessa keetiin natti himi Samir Kaasaan jiru Tokkummaa. Akkaawuntii obboleessa kooti moo? Samir Kaasaan jiru. Qoy mube hin deemin. Lakkoofsa waadaa kee kaleessaa guutas mataa. Waa si taate sana waadaa guutu. Waadaa guutu. isaa moo akkaawuntii isaa? Maal jettee ati akkaawuntii tiiktookii isaarratti moo galchaafanii? Faayidii. Okay, ajjala yoo jiraatte faayidii lakkoofsa tokko. Faayidii baajiyaad. Ajjala yoo jiraatte mube waasinaa akka kaleessaa guutu malee hin deemin akka birrii san. Intarneetiin kuma jaa abdii Huseenii matte sunis wajjala jiraatte lakkoofsa barreessi birrii Dubaay kuma jaa abdii Huseenii matte suni si gaafadhee dhabee lakkoofsa tokko barreessa yoo jiraatte. Lakkoofsa tokko barreessa. Mube maafi fakkuu taree akkaawuntii galchi malee ati waaltu si dhiibyaatti waa waadaa seera. Waa bifa gura mube. Okay. Barreessi jedhina obboleessa keetiin interviiwwan akka Samiiritti birrii nyaati. Eenyu akka Dubaay irraa dhufee asirra taa'ee namni itti qorata buyyi asirra taa'a. Maalaan Dubaayin hin jiru moo? Maalaan nabiyyiidha moo? Maal beekama kuma dhibba lama wayii butee narra jira taa'a. Yoo tokko tura kana taa'u nama biraa fakkaattee ol galtee mubaarakiin naa qaba. Birrii kuma 10 biyyatti naa galcheenaan narkaa fuudhee nyaate yoo sin jette salphina galgal barbaadameen dhufaanis. Akka namaatti kabajaan na barbaadaa na fida. Maali jechuun as taa'i maal Ameerikaa moo Awustiraaliyaan jira? Dubaayin hin jira. Na barbaadi na Tokkoffaati mubee utuun dubbatii waadaa 50 kaleessa waasii taate guuti. Guuti waasii dheen kaleessa taate sana guutu obboleessa 50 isa guutu. Waasii taate sana guutu. Wallahi deeqa dhagaye. Yoom laayivii galta jedhee ilaalee uummataan akka nama hojii qaba nagaatti jedhee bahee akkaawuntii beekiidhaan akka gaariitti laalaa ture maalittan dhufee yoo hin godhe garuu akkaawuntii beekii gootiin shat jedhee taa'ee ilaalee dhaggeeffadhee hin kolfu maaltu na galchee anas. Ijoollee hundi keessa sheer koppiliin godhaa Samiir dhufee yaadan kennu taanaan suuqiin ni dalagu lakkoofsa suuqii sanaa kennitu muubeeti nan dawwala. Ishii lakkoofsa suuqii sanaa kenni. Nkaasu. Lakkoofsa abbaa suuqii naa kenni. Wallahi hin beeku bakka na jettu. Waan kaatti. Yokummaa. Qoyaa biyya. Okay, qoy shi waan dabalata. Mubaarak tura nyaate kajalu jira amma. Ibro. Ati waan namni na nyaate callisee jedhu waliin galchatu Mubaarak. Ibro. Warri nyaate guutuun immoo duudaadha. Yookaan gurratti nagahu
Yookaan Aboo nama batiin meetee waliin galtiin Mubaarak isin meetee waliin galtiin. Ebro. Ijoollee taappis kan godhaa hundi keessa please taappis kan godhaa. Mubeen isi bawala kana. Oi bilbila irraa kaasee fakkaataa mucaa. Kan damman galee isaa guutuu malee hin deemtu wallahi Mubaarak walitti gadi baata. Seenaa welcome. Kwa Mubaarak bilbilaa isaa waan ta'eef hin haasa'u. Mucaadhaan haasaa fakkaata. Waa inni nuuf dhiyeenya. Najalaa kaasuu ni jira. Obboleetti koo maqaa obboleessa keetii nuti himtu obboleetti koo birrii akka Samiiritti si nyaate ifa goonaa uummataa. Aboo bakka Samiir suuqii gurgurutti yoo argitan waa hirraa xalabachuu suuqii sana. Obboleessoo waa tokkummaa hin jarjarin bakki hojiitii. Maqaa isaa galchuu dideen torkiisaa. Kunoo natti sitti maalan gaafattu ati naannoo jedhedhe biizaa foorjilii hojjete tikkeetti foorjilii hojjete mucaa yeroo sadi booleetti deebiseen. Mucicha fidi mucicha bakka ni torkire kennu mucicha. Dhugaadha wanta kanaa ni jira. Biizaa foorjiitiif tikkeetti foorjiitii hojjetanii ijoollee erganii birrii nyaataa jiru. Nama kumaatamatu Finfinnee keessa ciisee jira. Birrii guutuu nyaatame sagalee taa'afi. Akkasi. Dhugaadha. Biizaa foorjiitii waan mootummaan kun keessaan qabne sobanii biizaa foorjiitiif tikkeetti foorjiitii erganii waan garaa nama nyaatu birrii 400 irkaa fudhatee nama lama harkaa gurbaan tokko. Birrii 400 nama lama harkaa fudhatee ijoolleedhaan maatii keessanii nagaatti jedhaa bakka deemtanii tonnaan nama biyya keenyaan beektu yoo aggaaroodhaa ka'ee Finfinnee dhaqee dhufuu barbaade iyyuu mandara fayyaa nama geggeessa. Mucaan Dubaayin deemaa jira dhamee akka achiin itti yaa'anii dhungatanii eebbifamee geggeeffamee Finfinnee eerpoortii galee kokkee qabamee gad darbatamaa jira namni. Dhugaadha kunis. Dhugaadha. Abbaa barbaadde taata. Rabbi isin ariifachiisu. Ijoollee achi gadi baate. Obboleessoo birrii. Eenyuna isa miidhamaa kana eenyuna galcha mubee ati haasaadhuma galchi gabirrii kalleessaa sana mubee nama biraa maal nu dhattati. Ookaa itti dawwalee galchiti yookaan kan kee galchi maal nu galchinu. La amma rafee jira hin galcha naasa barish hin gala. Mubee Mubaarik na nyaate. Okay sa'aatii 48. Mubaarik na nyaate. Mubee sa'aatii meeqa sii galcha. Isin galcheen dadhabe erga Mubaarik nu nyaate dhiisuu diddanii halaala kooti isiniyyuu na nyaadhaatu akkatti nyaatamtan qabaattanii isinuu na nyaadha baga nyaadha. Mubaarik na nyaate. Baarakallaahu fiikum. Birrii jettaa boo. Ijoollee Samiiriin nuuf hidhaa maallaqa nama nyaatee Samiir maallaqa namaa mangaatee bade Dubaay keessatti nama fida jedhee Samiir maallaqa namaa fixee bade maal taatan ijoollee ishee itti godhaa fidaa. Ana nabilooke isaa itti bilbilan nabilooke. Waa biyyaa organization sarrii wargaa jiraatan. Monitarii nama gargaara. Samiir birrii ijoollee biyya irraan fida jedhe fayyaa isaa fudhatee dhixe kan nama tokkoo miti. Samiir birrii ijoollee biyya irraan isin fida jedhee hunda kaa fuudhee fudhatee nama tokko bakkaan hin geenye. Maallaqa hunda isaa fudhatee dhoowwate ijoollee. Arrabsee kun homaa sagaleen harka jira miti maal haadha kee maal abbaa kee maal akka kee jedhee hunda arrabsee maallaqa hunda sassaabbatee bade. Utuu nuti suuqii sana irratti maxxaawoqiyaan hojjetin hundi keessan abbaan suuqii barbaadi nuu fidi. Namni mana wajjin galtu birrii ijoollee miskiinaa nyaataa jirta mana kee keessaa baasi fidi. Hin bahi Mubaarik. Tokko hamburgeera naa kenne mee nama ol galchaa. Mubeen nu jalaa bahe. Miliqeera mubeen. Suuqii Samiir keessaa gurguraa jirurraa of eeggadhu dhoowwi fira keerraa obboleessoo abbaa suuqii sanaa lakkoo sanaa kenna. Suuqii Samiir keessa dhaqee hundi hin dalagamu kana booddee birrii kaffalaa yookaan birrii namaa deebisaa yookaan dhaggeeffadhaa birrii namaa deebisaa yookaan suuqii inni keessa jiru hunda irratti wallaahi masxaawoqiyaa viidiyoon hojjedha akkasumas mana inni keessa galu hunda nama inni wajjin jiraatu hunda maallaqa hiyyeessaa miskiinaa waan nyaataa jiruuf viidiyoo irratti dalagamaa jechuudha. Baasi mana kee keessaa yookaan maallaqa irraa kaffalu obboleessoo yookaan mana kee keessaa baasi yookaan maallaqa sana ofirraa kaffali. Sirii galee yookaan maallaqa kaffalchiisaa hiriyoonni yoo maallaqa kaffalchiisuu hin dandeenye mana kee keessaa baasi. Mubaarikin deebisaa innaa dhufeera kunoo ijoo hin godheera ol deebisaa Samiir maallaqa ijoollee fixeera hin fixeera gaatitti jira hin fixe Samiir. Mubaarikin ol deebisaa mudii maal taatan afaan Oromoon dhageesse nuyi.
Mubaarakiin ol deebisa. Moodii Mas kuma shantama sana barbaacha dhaqee barbaadeen dhufa. Amma barri kun darbutti akkaawuntii feekiidhaan jala jira hin deemne waan barbaade asee innatti na barbaade nan dhufa akkaawuntii feekiidhaan hin jiraate jala hin jiraan. Maa jiraanii middeessu maali feekii deessaree maa waa hatte moo? Feekiidhaan jireen. Mubaarik maaliif akka akkaawuntii feekiidhaan jirtu maali nutti himta? Wallaahi feekiidhaan jira akkasidaati. Tokkummaa moodii jara kun adeemsa. Okay. Wallaahi. Kennuu danda'u sichi sila si'ame malee amma ni torkii naqatu. Tokkummaa rabbitti naa gaafata. Namni baay'een keessaa maallaqa namaa nyaata. Ila nama 2,200 miti kun. Waraabadha. Nama 2,200 kana keessaa namni tokkoof 200 warra waa bute tokko jedha. Namni 500 isa waraabbatee tiktookii guddifachuu as ta'aa jiru. 500 deeggartoota keeti. Assalaamu alaikum. 200 xaqlaallaan warra waa butee yaa rabbi dhaga'i sitta nama gurbaa itti mundi bakka tigeesse sitti mu gurbaan tokko raama 12,000 intala tokko irraa nyaate maqaa iqaamaatiin dhaggeeffadhu maqaa iqaamaatiin diraama 12,000 nyaate kee 8,000 iqaamaan 12,000 nyaate kee tokkummaa tansi keessa irra galgala tokkummaa tan dhaqee si himaddamoo birrii koonaa kennite jennaan rabbii jedhi bar mootii goote rabbii jedhi nan geessin adaraa dukkana qabrii adaraa haadha keeti haadha koota hospitaala jirti abbaa koo fardarraa kufe jedhee kadhataa jira dhiyaachuudhaanis ijoollee shamarranii garaan laafina himadhaa rabbi sinii loole himadhu anas innis waadiinis abbaa barbaadde qottu himadhu. Garuu ala mola kusattaa please nasataraa. Inni mubee qoy. Waadiin isatti keessa buufte. Ana birrii 50 namni na himattu. Beeka akkatti himatame na beeka. Waada dabalataa gaa'is na dhaggeeffadhaa. Himatame wallaalee tun ta'ini. Ofsaadar mubee ofsaadar sin sadarru kana quwwata taanaan sin sadarru ofsadar yoo fiigee abbaas ofsadara. Wanni warra nyaate beeku keessaan adda Mubee. Wayaabe sagalee ko jira. Mucicha hoolaan eegaa jira. Mubee. Al tokko qaa. Mubee. Lakkoofsa mucicha hoolaa 60 eegaa jira jedhee indaaqqoo duddee jedhe sana masanjaraan na ergi wayifan hime. Mucichatti naa joome. Ahmadiin ajaa'ibaa. Ahmadiin. Naa joome. laa obboleessa koo sirkaa nyaadhee dhugeera. Obboleessa. Tokkuma sagalee